Muummichi ministeeraa amma dhiyoo kana jecha isaanii namni kamuu ajaa'ibsiifatee kan miidiyaarra oofamu jira. Madda mariseedha. Ida'amuu jechuudha. Ida'amuu gaafa jedhamu biyyattii kana keessatti akkanaa galutti sabaaf sablammii gara 80 oltu jira. Sabaaf sablammiin 80 kun ida'ameetu izikwaaltuun booda Itoophummaan dhufa jechuudha. Akka isaan jedhanitti akkan hubadheettan. Kuni gaafa ta'u Oromoon 50 ta'ee sabni biraa immoo 5 ta'uu qaba jechuun miti jechuudha. Namni kamuu wal qixaan gaafa ida'amu. Wantin arge ulaagaa ida'amuu sana waan guutuu natti hin fakkaanne. Itoophiyaa ripireezent kan godhu biyyattii kana keessatti sabaaf sablammii biyyattii kana keessa jiru hundi Itoophiyaa ripireezent godha. Bakka kun hin jirretti bakka kanaan hin amannetti akkuma sirna darbe sana agartee Itoophiyaa kan bakka bu'u aadaa, seenaa, afaan saba tokkooti namni jedhee yaadu yoo jiraate qabsichi ammas hin xumuramne jechuudha. Gara fuulduraatti illee akka kun sirraa'u sabaaf sablammii biyyattii kana keessa jiran hundarraa eegame jechuudha. Kanaaf gaafa ida'amnu akkaataa ida'amnu beekuu qabna. 505 miti kan ida'amnu qabnu. Tokko ida'uu tokkodha. Kan ta'uu qabu. Kanaaf kanatti namanneeffanani deebi'ee egaa I hope qaamonni haaroman kuni gochi Hacaaluun godhe yookaan ilaalcha Hacaaluun qabu kun dhiphummaadha kanaan hin jenne abdii guutuun qaba. Maaliif jennaan ejjennoon ani kaleessa fudhadhee qaamota hin haaromneen yookaan immoo waggaa 2-3 dura tarii yookaan na hiisisuu ta'uu danda'a yookaan taappeellaa dhiphummaa kana yookaan isinuu hin beektu maqaa guddaa natti kennamuu danda'a ture. Kanaaf kana godheera. Qaamonni kana ilaalan akka sirriin taane hubatanii waan kun akka sirraa deemu dirqamnis kan isaaniiti. Nutis immoo waan feeriin taane kana feerii miti jennee otoo irraan darbin ifaan ifatti itti hima wal sirreessa akkaataa kanaan ida'amne deemuu qabna jedhee.